Sena, sena. Jur. Maal ajajamu? Beeksisa irratti maxxanfame ilaaletanii dhufe. Beeksisaan duraa jetti maxxanfame. Maal ajajamu? Dorgomuun barbaade nagalmeessi. Donka. Qabameera bilbilaa akkuma jirutti qabameera donka. Qabu donka. Maaloo akkas miti. Ani guutummaa maatiidhuma koo wajjiniin galmaa'uu barbaade. Sirumaa jiru. Qabameera jenna. Maadda. Lakki waan akkasii barbaadu gaa. Barbaadu waan akkasii. Baay'ee miti. Baay'ee miti. Maqaa. Baacuu. Baacuu. Baacuu Dimbilaan. Baacuu. Dimbilaan. Baacuu. Dimbilaan. Baacuu.
Lakkoofsa 09 waa sagal 11 82 46 Caaliti! Orme! Kottu! Maalli? Maaltu ta'e? Ijoollee godhaa kee waan. Jimenus beekma. Maal arme? Maaltu ta'e? Har'a waan ajaa'ibaa ta'e. Carraa guddaa. Ani haati keessan baachuu dimbilaan. Itoo ani jiru maaltu lafa isin ilaalchisa. Isheenis anis atis hundi keenyayyuu marti keenyayyuu biyya alaa deemuun barbaadamti hin barbaadamne keessattiyyuu ati muun barbaadde hin barbaadde xumuree dhufe. Akkamitti arme? Ani baachuu dimbilaan haala jiru hundumaa wal qixxeessee ijoollee koo ofii koo fudhadhee addunyaa mara naanna'uudhaaf. Abbaan keessanii toleen jira. Maaliif toleen jedhamu? Garuu yeroo inni dhufu ofii keessanii itti hima. Tole jechuu qaba malee carraan kun tole jechuu qaba arme. Biyya laadhaa. Anamma kana dhama'ee inni garuu akka carraa kana sin jalaa gubuun barbaadu. Hin ta'u malee hin ta'u. Nagaa ooltani. Yeroo dhaan dursee ati? Taa. Na dursee dhufteedha. Si dursee kan dhufee itti maagaa kunoo. Tolechummaa qaba. Itti maa. Arme itti mee atumti itti mee arme. Tolechummaa qaba. Atumti itti mee arme itti mee arme tole jechuu qaba kan itti mee. Maali immoo? Ta'uu qaba. Itti. Maali? Erguma sila dhufee taa'e dorgommee fiiguu barbaade natti fakkaata. Miti. Maal seeti? Fiigicha miti. Ila dorgommii biyya addunyaa mara kan maatii koo qabadhee tokkoon ardii biyya lafaa naanna'uudhaaf haala mijeessee kan dhufe. Ani baachuu dimbilaan ijoolleen koo akka hawwitetti akka haftu hin barbaadu. Biyya alaa deemuu qabdu. Kan har'a kan qophaa'e. Sanuma biyya tokko seete isheen biyya tokko hawwiti inni biyya tokko hawwu garuu amma maatii koo mara qabadhee addunyaa kana mara dorgommiidhaan naanna'uun barbaada. Maalani baacuun eenyuudha gadi kanin biyya koo keessatti biyya dhaladhe keessatti maafin naanna'u naanna'amu. Maal qaba amma? Biyyi kun maal si godhu? Hin qabda. Waa rakkan. Konkolaataan baatee konkolaataadhaan gala. Mee maal dhabdeeti kan biyya ormaa hawwitu? Beeyyaadhi kun jira. Dhiifam. Qabeenya kana qabeenya seeteeti. Ilaa yaa doolaarii, yaa yuuroo, yaa biyya lafaa, baasaa, lixasaa, kibbasaa, Iskaandineeviyaan kaantirii, Ameerikaa, Awurooppaa maal dubbadhee maalan isaa? Ani baachuu dimbilaal. Xumure. Yaa nama. Namni bara hin quufu. Waa kana hundaa'uu qabda. Waaqayyo kan hundaa'uu sii kennedha. Amma mee maaliif waan hin taane hawwita? Biyyi maal si godha? Hin jenneen an jedheera muslimaa dhageessa. Ila ana lubbuun koo na keessa jiru ijoolleen koo akka hawwitetti naqa. Inuma naannofna. An akka keenti. Achi sutaalee asii sutaalee carraa ijoollee kootiif mijeesseera. Carraan ijoollee kootii sababa keetiin hin gubata taanaan anaaf si dhadhaa abidda buuteedha. Dhuguma sitti himu. Dhageessa miti jiru. Mee amma maaltu jalaa hanqate?
Maal ajajamu? Nagalmeessi. Iddoon qabu. Iddoon hin jiru. Caaltuu. Hmm? Caaltuu. Caaltuu abbaa. Lakkoo. Duwwaa sagal. Kudha lama. 28. 18. Xumurteetta. Galmaa'uun dhufe. Na galmeessi. Tol. Obboleessa koo irraa sirriitti na caqasi. Sirriitti na dhaggeeffadhu siin jechaa jira la. Na dhaggeeffadhu siin jechaa jirame. La marsaan inni tokkoffaa haala gaariitiin xumuramee jira. Xumura hojiin akkanaa hin jiru obboleessa koo la. Firummaadhaan wanta hojjetamumtu hin jiru. Xumurreerra. Tarii marsaan lammaffaa yeroo gabaabaa keessatti calqaba waan ta'eef isarratti dorgomuu dandeessa. Injiru iddoot injiru umtuu injiru. Ilaa obboleessa koo namni tokkoffaa irraa kaasee haga 10tti bahee biyya alaa deemee Hooliwuudiin dooqota waan jedhameef namni kinoo halkanii guyyaa dhufeeti galmaa ture. Nutis halkanii guyyaa galmeessaa turre waan ta'eef amma waan hundumtuyyuu inni raawwate. Nagaatti. Marsaadhuma lammaffaa irratti ol agarru kan. Nagaatti. Namni. Matateetti dubbiin.
Caalitti maanoo bilbila kaasi. Maanoon tala kooka. Maal godha? Jinanus maaloo ka maal ijoolleen maal taate ati silaa isaa kaasta bilbila gowwoomessitti bilbile malee baachuu dimbilaal kana deemanii abbaa feetee natti qabatti maalan godha natu salphate. Qarshiin koo nyaatame yaades karaatame yoo abbaan keessa dhagee kana maalan jedhe salphina kana maalan jedhe horii kootti nama waan hin taaneef jedhe qarshii koo dhangalaase akka kanatti nyaatamaan qarshii kootii ijoollee koof jedhe. Harma maal taate? Maal? As jirta mooti? Kolfan salphina seettuun kolfamoo? Maal seete namicha gadda biyya alaanis hin geessaa jedhe isatti qarshii koo fuudhee ammaaree kennee amma gaafa na dhala balballi isaa saamsameera bilbilli isaa cufamaa. Yaa kan hin jenneen saasilayyuu natti hin kolfitan Ani jenneere. Ani hin jenne maal natti kofaltaa Nama lafa jireenya isaatii hin beekne. Nama eenyummaa isaa hin beekne. Nama maalummaa isaa hin beeknetti gadi fuudhanii qarshii kennuuni gowwummaadha. Si qofaa miti kana kan nyaatame namoota baay'ee ta'uu danda'a. Biyya alaas hin erginaa, hojii sin qabsiifnaa, dookumentii sin hojjisiisnaa jedhanii namoota baay'ee erga. Nama baay'eetu qarshii fudhatee dhoowwatee jira. Nama akkamiitii maal? Yaa Rabbi, nama akkamiiti kuni? Kunis nama ta'e nama gowwoomsaa amma. Xinnoon kun anatu faana xinnaate anatu badii qaba maal godhan? Samsameera. Rabbi isaa samsuuti. Kunis nama ta'e tam badii qaba maal godhan? Bilbila cufattee waan achumaan badduutti fakkaata. Garaa ashii keessa galtuyyuu isheen dhiisu. Akkana gowwoomsitetti naftu qola. Nan argadha guyyaa tokko. Samsameera. Rabbi isaa samsuuti. Kunis nama ta'e namatti taphatamu. Nama gowwoomsuu isaati xinnoon kun. Har'aaf bilbilli kee hojjechuu diduu. Ni jalaan baatu.